cubbuu kamiyyuu osoo kan dalagdu ta'e maal gochuu qabda? Akkaataa kamiin cubbuu dalagde san irraa qulqullooftee gama rabbii keetii deebiteetiin rabbii kee wajjin araaramuu dandeessa. Viidiyoo kana keessatti waan kana isiniif hima. Viidiyoo kana sirriitti koopii linkii sheer godhaatii namoota hedduu biraan gahaa. Yeroo tawbaa barbaadan, yeroo gama rabbii deebuu barbaadan sirriitti isaan barbaachisa. Kallattiilee sadii armaan gadii kanneen fayyadamuudhaan gama rabbii keenyaa qulqulloofneetiin deebuu dandeenya. Tokkoffaa tawbaa gochuudha. Tawbaa gochuu jechuun maalidha? Cubbuu irra jiran san irraa gama rabbii deebuu jechuudha. Akkaataan deebi'anis tokkoffaa cubbuu san dhaabuudha. Fakkeenya yoo zinaa dalagaa jiraatte zinaa dhaabu. Badii biraallee yoo dalagaa jiraatte badii san dhaabu. Lammaffaa waan dalagdeef gaabbu maalumatu na dalagsiise odoo dalaguu baadhee jetteetiin dalaguu keetiif gaabbuudha. Inni sadaffaan fuulduratti itti hin deebu jettee murachuu. Itti deebiteetiin hin dalagu jetteetiin keessa kee amansiisu. Haala kanaani tawbaa gootee gama rabbii keetii yoo ka deebitu ta'e rabbiin sirraa qulqulleessee sirraa xaragaa. Inni lammaffaan cubbuu dalagde san booda dalagaa gaarii dalaguudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii wa atbi'il hasanata as-sayyi'ata tamhuha. Cubbuu dalagde boodaan dalagaa gaarii fidii jedhani. Dalagaan gaariin ati fidde sun dalagaa badduu ati dalagde sirraa xaragdee balleessitii jedhan. Sababa kanaaf dalagaa badduu san booda dalagaa gaarii fiddeetiin dalagu. Fakkeenya yoo zinaa dalagde dhiqattee qulqullooftee salaata sunnaa salaattee ittiin deebuu jettee quraana qaraatee zikrii yoo gootu ta'e rabbiin sirraa xaragaa tawbaa wajjin jechuudha. Inni sadaffaa fi inni xumuraa immoo istighfaara gochuudha. Afraba keetiin heddummeessitee qalbii kee wajjin astaghfirullah 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 wa atuubu ilayhi jechoota kanneen sirriitti jechuudha. Yoo akkana dalagdu ta'e rabbiin cubbuu ati dalagde kana sirraa qulqulleesseetiin rabbii kee wajjin araarama ni argatta. Rabbiin nama cubbuu irraa qulqullaa'u anaaf si illee nu haa taasisu. Cubbuu irra jirtan, cubbuu keessa jirtan irraa qulqullaa'aatiin gama rabbii keessanii deebi'aa. Dalagaa keessanillee yoo dura badduu ta'e amma dalagaa gaariidhaan jijjiiraa. Yoo isin dalagaa gaariin ka jijjiirtan ta'e rabbiin badduu isin dalagdan san isinirraa kaasee xaragaa jechuudha. Keessattuu dargaggeessi hedduun waan kana sirriitti xiyyeeffadhaa, qayyabadhaatiin qabadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.